Karadeen dadhabee asitti dahee Ingiliin Itoophiyaatti lakkii jennaan ara nan gala dirqaman galuu qaba jettee galte. Kun amma galtee laala qaban ishiin hin taate. Siimati baqaraa kan tikkeettiin amuree kan nagaggeessa siimati jidni siimati kan heerumtu malee naan jee. Heerumuun maal sitti badaree maal sitti bade heerumuun maal heerumee ulfaayee deebi'ee jennaan bilbila naa kaasuun dinnee hundinuu. Maarree tokkicha gara waan barbaaddu argattee maan. Maari yeroo gaafadde uftanii dallaaltanii ani qobaatti sila qamalee na seetemo. Ishiin tokko koomentiidha waan jette dhageessee abaaboo kan jettu kun. Dawurraa 72 fayyadamuudha jette. Maa inni 72 tiiji? Isuma gaafadhaan hin beeku. Ashi bakka. Mufatiin bakka rakkoon qabu deebitee dhufta ammas jireenya haaraa jiraatta maal taateeti? Ganaadha umuriin kee ganaa daa'ima. Sifinna siin jedhe kunoo siffide siin jechaan jira maal godhu kanarrani? Inde. Joo. Ciao bakka abbaan badhaasoo galee waan nyaateen kannaa fi WhatsApp na dubbisiin barbaade. Tole haadha biyyaa. Sin dubbisa dhugaa rabbi. Guys, argitan miti wanti jinnu goota. Argitan miti wanti jireenya wadda dheeraa of eeggadhaayi. Inni sun 50 kun 200 maal akkamitti maal inde basma inni 5,000 birrii Itoophiyaatti 5,000 moo diraamatti 5,000 bannaatish maaloo abaabootiin beekta maaloo nutti himi bannaatish. Maqaan isaa maayidha maqaan isaa inni 72 kun maqaan isaa maayini. Maqaa sanatti maamiyaan maybe yoo nama fayyada jedheeni. Isa 72 kana maqaa sanatti maan jedhe isa 72 kana maqaa isa barbaadeen. Maqaa hin qabu. Maaliin jedhan dhagee koo 72 koo 72 jedhan isoo gidhage. Dubaroonni keenya guddi qabdu. Isti moraalisti. Ara guys, natti ma doctor as keessa jirtu namni barate jiru as keessa. Dubaayitti 50. Ishiin kun seeruma Dubaayii jiramoo? Dubaayitti jiramoo? Dubaayitti 50tti 72 sa'aatii damoo birrii damoo maa inni maalidha naan galle beeysatu naa garuu didana. Sin fayyadu dubaroota malee. Okay. Inna akkasin jetture. Ani immoo bee waanuma waan ta'e waan nuuni nu fayyadu waan nuunis akkuma jira miti just akkuma keessanii kana waan nu fayyadu natti fakkaate tani akkasin jedhe bakka. Sorry akkas taanan akkasidha wantichi akkasidha jettanii abaraarra'uu qabdu. Daftanii abaraarra'uu qabdu. Maaliin beektu sin nu caala maana? Nati yaaduma mana barumsaa dhanne. Otoon baratiin doktora taatan isiniin dhugaa rabbi maalan godha maqaadhuma isaatii ijin illee sanatti nimiin baate maali garuu. Guys koppiliinki arguusti. Koppiliinki godhame tokkicha. Maqaa isaa namni doktoriin hin jiru as keessa ishii narsiidhumallee namni barate hin jiru. Ani doktora moo nin si barsiisu maali adogo maal taate. Eshi koppiliinki godhaatii hin galchinee nama gaafanna rakkoon qabu. Abbaan badhaasos misaa nyaatu tiijidee bizneeti. Koottu akkaataa isaa nutti mii jennaan rakkoon qabu. Maal na gaafatta? Wabii isaatii kana maal na gaafatta? Amma maal waan nati isaatii kana na gaafattu maal? Jireenya wadda dheeraa deeminarra atis kana booda waan biraan haasa'in jireenya argite miti waan Itoophiyaatti ta'e. Jireenya wadda dheeraa waanuma na gaafattu hin qabaatin istii kootu seen na gaafadhu. Balambuut maal ijoo lafa jalatti kan na sodaachistu fodoo madara kiloo hin bayin. Maal na gaafachuuf dhufte? Maal inni 72 barreessa oolte? Hoom. Yoomi. 72 maalidhan jedhe? Ani jireenya Itoophiyaatti maaltu wal lallaalchisa reen mala godhe jireenya Itoophiyaa keessaa. Gaaffii qabdaa? Tole natti fintala magarsaa. Eshi. Dambuu sin gaafadda. Ifuufi. Jireenya wadda dheeraa jette tiijiin jireenya wadda dheeraa fuula keessan. Jireenya maa takkitti jiraachisu dadhaba. Fuula keessan.
fuula keessan meekaapiin barsiisinaa, ija keessan gilaasiin barsiisinaa. Gaafa jireenyatti galtan, gaafa rakkoo keessa galtan, rakkoo keessa galtu itti itti ofii gaaffige. Namo Itoophiyaa irraa fiddaati mee? Hin fidu bu'i. Dubartiiti bardhiira. Sa'aatii namni cannaqamee waan godhu wallaalitti gana Itoophiyaa nama fidda jetta asitti dhufte. Amma sa'aatii kanan nama sii fidaan, sa'aatii kanan nama sii fidaa, sa'aatii nuti jireenya waddadee arabasmaa. Fiiltalli jira rakkoon qabu. Ara fiiltarii booda rakkoo keessa galtu innis immoo rakkoodha dhiisa. Nagaas bakka adeemuufanii nagaadhaan tura. Jireenyi yoo dadisumaa gochuun hin danda'amu. Akkas ka. Tiijiin dhugaashii jette argitan miti. Maan maqaan isa dibatan sana dukeetiin dibatiinaa. Ija keessa naa gilaasii, rifeensa keessa shaamboo garaagaraan barsiisina. Saamunaa abbaa dhoqqee jedhamu fayyadama. Sababni isaa maaliifi gaafa yoomtan rakkattu, gaafa jireenyi sinitti ulfaate rakkattu, gaafa sana rakkoo hamaa keessa seentuu jette. Hin sobdee? Dhuguma ishii jette jechaadha argitanii? Ani homaan dibadda. Rakkoon qabu homaa sin dibatiini. Rakkoodha garuu gaafatti yaaddu amma fuulli waan dibatan bari gaafa waan dibatu sana dhabe maal akka fakkaatu yaaddetta. Hiyyummaan himaan jiru garuu maybe in case immoo hin beekamu rakkoo dhufu waan ta'eef. Yaa jira miti rakkoon tokko irraa wal qabate. Innaa akkasidha. Wanti jiru akkasidha. Nama quunnama akkas gaa kana keessa jiru wakkaa jireenya. Amma wanni saamunaa maalitti godhu handoodeedhaan miiccanna nutis gallee kanarra Itoophiyaatti. Biyya kanallee hin jiru. Biyya kanallee hin jiru Itoophiyaatti gallee nutis handoodee keenyaan miiccannaan. Kanarra caakkaa jillimoo keessa deemnee handoodee barbaadannaa handoodee keenya cafacafnee kanarra akka saamunaatti itti fayyadamna jireenya erga waddadetti. Sinis immoo mala maladhaa sinis. Nutis mala malanne irra sinis mala maladhaa. Nuti handoodee fayyadamnu uffata miiccachuu fi sinis immoo mala maladhaa. Okay? Jammare durayyuu seera malee akkas goone durayyuu. Innu hin jiru amma marguu dhiise handoodeenis nurratti baannanee marguu dhiise fireen qabuuree barbaannee nutis intinii godhannaani. Fireen qabuu laata inni dhaabbanna naannoo dallaa keessa minaamin. Ijoolleen ID qabdan kan hojii galuu barbaadan keessaan diinaa ol dubbisa. Amma keessaan dubbisa ijoolleen hojii barbaadan jirtu. Dafaa namni hojii barbaadu bichaan lakkoofsa tokko barreeffadhu namni ID qabdu. Hin bahin gabaa giinci handoodumaan manatti naamichi jennaan kan nuti kanarra. Hin qoosina ijoollee dhiiraan jechaadha warra dhiira moo dubara ante diina ol dhiira moo dubara barbaadda? Diina hin dubbatu dubara moo dhiira barbaadda maal hubannaat? Ijoollee dhiiraa moo ijoollee dubaraatiif?